Nageenyii fi araarri jaalalli Waaqayyoo iddoof lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni burtukaantuu akkam jirtu? Nagaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaa kooti galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isinillee nagaa keessan akka taatan abdiin qaba. Egaa warri chaayinaala kiyyaaf haaraa taatan sabiskiraayib sheer gochuun na deeggaraa isiniin jedha. Jalqabni haasaa kiyya har'aa gaarummaa hojjechuun mataa ofiitiifi jedha jechuudha. Gaarummaa jechuun nama tokkoof fedhii keenyan eeyyama keenyan waan qabnuun maallaqaan ta'uu danda'a, humna keenyan ta'uu danda'a, yaadan ta'uu danda'a. Karaalee garaagaraatiin kan nama bira dhaabbannu, kan nama gargaaru jechuudha. Kanaafuu hojiin keenya kunis gaarummaan keenya kunis Waaqayyo biratti galaa keenya boruu ta'ee waan gaarii ta'ee Waaqayyo biratti nuuf galmaa'a jechuudha. Nuti namoonni nama tokkoof waan gaarii yogguu raawwannetti nama tokkoof waan gaarii yommuu goone kaleessa nama tokko rakkina isaa keessaa baasnee guyyaa fuulduraatitti immoo yookiin yeroo boodatitti immoo namni suni yookiin yoo nu dallansiise yookiin immoo gizee nu mufachiise nama sanaan yeroo sanaa anatu kana keessaa si baasee anatu si gargaaree ture harka kootiin wanta sana darbite jennee gizee nama sanatti gaabbinee itti dubbannu jira. Kun immoo galmee keenya Waaqayyo duratti nuuf galmaa'e hojii gaarii ta'ee Waaqayyo duratti kan nuuf galmaa'e sanaa harka keenyan afaan keenyan galmee keenya kan Waaqayyo bira jirru sanaa ofii keenya sarrasuu jechuudha. Sababni isaa namni fooni mataa isaatiin namni fooni namni dadhabaadha. Kaleessa waan tokko gargaartee waan tokko gootee fi dagatees ta'uu danda'a. Waan immoo kaleessa wanta sana darbe waan ta'eef wanti sun salphaa ta'ee nama sanatti mul'achuu danda'a waan ta'eef inni gaarummaa keessanaa badaa yaaduu dhiisuu danda'a waan ta'eef deebinee namaan anatu kana siif godhe anatu akkas siif godhe jechuun hin qabnu. Namni dadhabaadha. Gaarummaa keenya hojii gaarii keenya nama biraa eeggachuu hin qabnu. Sababni isaa Waaqayyoon bira jira waan ta'eef namarraa eeguu hin qabnu jechuudha. Yoomiyyuu waan tokko namaa goone taanaan namaaf raawwanne taananii nama sanarraa waan gaarii eeguu hin qabnu jechuudha. Maaliif gaarummaan keenya hojii gaariin keenya Waaqayyo bira jira waan ta'eef. Innaa seenaa tokkoon isinitti himaa seenaa qulqulluu Daawit jechuudha. Qulqulluun Daawit bishaan biyya diinota isaatirraa dhuguuf hawwe jedha macaafni qulqulluun. Bishaan inni biyya diinota isaatirraa dhuguuf hawwe sanas loltoonni isaa iffidaniifi jedha. Qulqulluun Daawitis loltoonni isaa kun ofiif jedhanii dabarsanii du'aaf of kennuu isaanii yommuu hubatetti bishaan sana irraa hin dhugne hin dhangalaasee jedha. Kanaafis immoo Waaqayyoon hojii qulqulluu Daawit kana hojii gaarii ta'uusaa hubatee ni galmeesseef. Hojiin qulqulluu Daawit kun gaarummaan qulqulluu Daawit kun Waaqayyo biratti hojii gaarii ta'ee mul'ate, hojii gaarii ta'ee galmaa'ee jedha jechuudha. Kanaafuu galmee keenya sana, galmee gaarummaa keenyaa, galmee hojii keenyaa sana nama biraa eeguun nurra hin jiraatu. Waaqayyo bira jira galmeen keenya waan ta'eef. Gaarummaa hojjechuun mataa ofiitiif nama gargaaruun, nama akka keetii rakkoo keessaa baasuun dirqama maallaqaan ta'uu hin qabu. Humna keetiin, yaada keetiin waan qabdu waasi harka jiruun ayizoosh namaan jechuu bichaadhaan nama gargaaruun gaarummaadha. Gaarummaa kanammoo dirqama deebitee nama sanarraa eeguu hin qabdu. Namni suni gaarummaa keessan beekuu dhiisuu danda'a waan ta'eef Waaqayyo biraadha gaarummaan keenya kan jiru. Hojii gaariin keenya kan mul'atu Waaqayyo biratti hojii gaarii keenya Waaqayyo qofa biraa eeguu qabna. Isiniin jedha. Egaa akkasii turtiin keenya har'aa kanuma fakkaata. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jedha. Chaayinaaliin kiyya immoo chaayinaalii haaraadha. Yaa wal jajjabeessuun aadaa keenya kaffaltiin barbaachisu kuni nama kaffalchiisu, nama jajjabeessuun, nama gargaaruun gaarummaa sunu as keessadha kan jiru jechuudha. Sababni isaa sabiskiraayibii gochuun, sheerii gochuun, viidiyoo namaa dhaggeeffachuun kaffaltiin ani itti kaffalu hin jiru. Gaarummaadhuma kootiif laphee gaariidhumaan yaada gaariidhumaan qo'i nama kana nan deeggara boru iddoo gaarii ta'uu danda'a. Iddoo gaarii ga'uu danda'a, biyyaaf ta'uu danda'a. Hojiin inni hojjetu kuni dhalootaaf ta'uu danda'a jennee assaamnee yaannee wanta kanarratti nama gargaaru nu waan jiru nama gargaaraa isiniin jedha. Na gargaaraa anallee isiniin jedha. Kaffaltii nama barbaachisu sabiskiraayib sheer gochuun na guddisaa na wajjin dhaabadha. Yaa gaarummaa ani isin beekee nu kamiyyuu fuula waliin beeknu waa isinii gochuu dhiisuun danda'a. Waaqayyo biratti immoo hojii gaarii isiniif ta'ee milkaa'in galmooftu.
Nageenyi fi araarri jaalalli waaqayyoo iddoof lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni Burtukaan Tube akkam jirtu? Nagaa keessanii? Ani nagaa kooti, galanni waaqayyoof haa ta'u. Isinillee nagaa keessan akka taatan abdiin qaba. Warroonni chaayinaala kiyyaaf haaraa taatan sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun na deeggaraa isiniin jedha. Egaa viidiyoo isa duraa akkuma argitan viidiyoo gabaabaadha. Viidiyoo gabaaban immoo ammatti na fayyadu ana fuulduratti illee yoo ta'e malee. Kanaafan viidiyoo kana walitti hidhe jechuudha. Kanaaf amma dhuma viidiyoo kiyyaatitti kanallee sirriitti dhaggeeffadha. Turtiin haasaa kiyya har'a ammoo obsa jedha. Eenyutu obsa qabaas keessa? Obsa qabdu? Ani obsan qabu. Amma wal barree obsaan. Dura obsaan waliin beeknu. Jireenyi waan baay'ee nama barsiisti. Jireenyuma koo keessatti ananirree obsa horachuu jalqabe. Obsan qabuun ture dura. Obsi waan gaariidha. Obsi waan bareedaadha. Namni obsa qabu fuuldurri isaa gaarii, fuuldurri isaa bareeda, nama eebbifamaa ta'a. Namni obsa qabu waan gaarii argatan nama fuuldurattirree, waaqayyo durattirree bakka waan irra ga'uu qabu sanarra suuta jedhee qas jedhee obsee yoo wanti barbaade yoo isa mudate, yoo wanti barbaade jechuudha yoo isa mudate, namni obsa qabu dhugaas isiniin jedha badhaafamaadha. Sababni isaa hin obsa waan ta'eef, obsa qaba waan ta'eef, obsuun bareedaa. Jireenya keenya keessatti waan nu mudate hundumaa obsaan dabarsuun waan gaariidha. Sababni isaa jarjaraan bineensaa gaafa ciniinaa jedhu miti. Kanaafuu obsa hin qabnu taanaan jireenya keenya irrattirree dafnee waa tokko murteessuu jaalanna jechuudha. Akkasuma namni obsa hin qabne jireenya isaatirratti dafee waan tokko murteessa. Waan barbaade haa ta'u obsa hin qabu taanaan gizumsaan fixa. Gizuma sana xumura. Gizuma sana jala muree jara saraara jechuudha. Kun immoo jireenya isaa fuulduraaf balaa ta'uu danda'a. Namni muddamee waa tokko murteessu, namni osoo itti yaadin, osoo wanti kun na baasa moo nan baasu, naaf ta'a moo naaf hin ta'u, fudhatama qaba moo fudhatama hin qabu jedhee osoo taa'ee obsaan irratti xiyyeeffannoo hin godhin muddamee wanta tokko murteessa jechuudha. Namni obsa hin qabne. Kan obsa qabu immoo wanta tokko laalee itti xiyyeeffatee sirriitti hubateetidha kan inni wanta tokkotti murtee kennu. Kanaafuu qixa miti namni obsa qabuu fi namni obsa hin qabne waliin qixxaatu. Namni obsa qabu badhaafamaadha dhugaa isiniin jedha. Kanaafuu sirriitti obsa qabaadha isiniin jedha. Akkas seenaa Iyoob namni kamiyyuu hin beeka jedhee tanani Iyoob waaqayyoon nama waaqayyoon galateeffatu, waaqayyoon kabaju, waaqayyo amanu, waaqayyoon jaalatu ture. Bakka waaqayyoon isa hin beeka. Laphee Iyoob sirriitti beeka. Akka inni yoomiyyuu akka inni waaqayyo hin ganne, yoomiyyuu akka inni waaqayyo amanatu waaqayyoon isa beeka. Kanaafuu seexannis immoo gara waaqayyoo deemee Iyoobii osoo ati wanta inni qabu kana guutuu irraa kaaste inni siin hin gana jedheeni waaqayyoon immoo laphee isaa sirriitti dhibbaan dhibbatti waan na xumuree fixee beekufu akka inni nan ganne nan beeka jedhee. Kanaafis seexanni waaqayyoon eeyyama gaafatee anatu deemee qoraa gaafa sanas immoo akka inni siin ganne hiilli ilaalla jedhee deemee hin qoree wanna inni qabu hundumaa hin balleesse. Hin fixe horii isaallee ijoollee isaallee waan inni qabu guutuu jalaa hin fixe. Kanaaf Iyoob immoo waan obsa qabuufu ijoollee isaatirra qabeenya isaatirra darbee innillee akka dhibamaa ta'u qaamni isaa guutuun akka tabalaasha'uudha kan seexanni isa taasise. Garuu waan obsa qabuufi waaqayyo isaa obsaan eeggatee obsa guddaa horatee jechuudha. Waaqayyo isaa galateeffachaa tuma ture sa'aatii sanattis maaliif kana naalaa balleessite, maaliif ijoolleen koo dhume, maaliif na barbadeessite jedhee waaqayyoon hin gaafanne galata galfachaa waaqayyoof galata dhiyeessaa obsa sana qabaachaa obsa sana keessa darbee waaqayyoon immoo fuuldura isaatitti ijoollees isa duraanii san kan caalani qabeenyas isa duraa sana kan caalu dachaadhaan deebisee kenneef. Sababni isaa osoo obsa inni qabaachuu baate osoo inni waaqayyoon arrabse yookiin waaqayyoon ganee deebi'ee wanta sana hin argatu. Sababni isaa waan obsa qabuufi wanna bakka jabaa ta'eef obsaan jabaa waan ta'eefidha kan inni kana argatee fuuldurri isaa badhaafamaa ta'ee obsa qabaachuun gaariidha. Yookaan turtiin viidiyoo kiyya har'aa kanuma. Like, share, subscribe gochuun na deeggara waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Barumsa gaarii isinii qabadhee dhufa jedhee tanas sabaa jira garuu yaada keessan koomentii jalatti na barreessaa. Galatoomaa isinan jaaladha.